Eenyu? Indi baafita. Eessaa dhufte inni? Aanaan koo diduu. Didoora dhufte? Maal taati mee mucaan kun maal si jalaa ta'e? Mucaan kun yaldisa daa'imni mucaan kun gabbaanaan babii manaa irratti nyaate. Yoomi gaa kun? Waggaan isaa afaan hin gaddaate. Arafaadhiin barana jechaadha. Barana jechaadha. Mataa isaa, gurra isaa, ija isaa kana kan nyaate. Eenyutu irraa baase kana? Ani mata tol deebi'ee irraa baase. Jechuun bakka sana boodoomi maal ta'e mucaan? Eeganaa immoo asitti jechuun akkuma inni nyaatame qibine jallee sanarraa baastee akkuma naannoo fedhees. As. Hospitaala moo? Sana booda maal jedhan hakimiin? Akmeen eeganaa miidhanii mana qoratanii na gaafatanii. Bineensa na duraa nyaatee jedhanii. Alamee wacumaan eeganaa jabi miidhanii akkamanii na qaxarati na gahee. Abbaan manaa qabdaa? Abbaan manaa kooti immoo fideesiin na gahee kan gale. Maaliif gale? Galee mana irratti qabeenya kan kotti fuudhe. Qabeenya keerratti? Maaliif sababnoo? Sababii mucaama kanaatti. Sababa mucaan kee jaldeessaa si jalaa nyaatame si dhiisee nama biraa fuudhe? Maal jechuudha? Sababii mucaan amma asitti nagatee maqaxxalee galee fuudhe. Warrama? Mucaan kana eenyuti? Mucaan kana masaati. Isuma irraa almaaf isa wal irraa eegate. Kana ilmoon masaati? Ilmoo masaati nagate. Okay, amma mee egaa akkamitti yaalchisaa jirtan eenyu si gargaaree na yaalchisaa jirta mucaa kana? Amma maakotii malee namni na gargaara hin jiru. Maal faatu si barbaachisa mee mucaa kana yaalchisuuf? Mucaa kana yaalchisuuf waa tokko hin qaban. Horichi mee naa barreessan asuma ka'ee akkamtii fajjuu malee waa tokko hin qabu. Horicha kanatti bittaa fi? Malee waa tokko. Amma jechuun amma abbaan manaa kee qabeenya qabda tureeti duraan? Duraan qaba. Maal qabda? Horiin sangotii horii kan mataa lubbuu qabda horii ja'an qabaa. Horii qabda rakkoon qabu. Jechuun amma horii sana gurguree abbaan manaa sin gargaaru abbaan manaa kee? Hindi dha. Maaliif? Asumatti immoo koo gatee mana seeraa dhaqee mana seeraas naa qabee dhiyeessi naanis mana addi baqatee ammas immoo as keessatti bakka baay'ee. Kanaafuu ati akka kadhatteetu qoricha bitaa ta'u kana? Kan hin bita. Amma galaan ani abdii geetachuu abbabeen jedhama. Namatu gara kee kanatti na fide. Mucaa ishee bineensi jalaa nyaatee jenna rakkatti jennaan inni dhufe waan ta'eef mucaa kee kana akka namni sii gargaaruuf viidiyoo kee kana gurra uummataa fi ija uummataa biraan sii ga'uuf hin yaala. Mee namoonni viidiyoo kana ilaalan akka si gargaaraniif akka si bira dhaabataniif maal jettaan mee? Namoota kana amma anggatiin video betti namoota nuti kan gargaaree anggatiin qabeenya kan kootti sababii mucaa kanaatiin jireenya maalu gadhiisee qabeenya kan kootti gadhiisee nafsee immoo kan kootti maala'ee immoo dahee ka'een ammoo deebi'ee immoo kan kootaa immoo kootti ta'een qabeenya koo gadhiisee baanaan na jalaa zara finni amma immoo namoonni hundi kun na gargaaree immoo kootti si jenne ana ija jabeessee immoo kootti si jabeessuu barbaade. Egaa namoonni viidiyoo kana daawwattanii mucaan kun maqaan isaa Ubeedaa jedhama. Fayyaa dhalatee fayyaatuma jiraatu mana keessaa gadi ba'ee jaldeessi nyaate waan ta'eef namni rabbi isiniif laaffise akka bira dhaabbattan waamicha obbolumaa isinii dabarsaa galatooma ulfaadhaa.